Godina Gujii Lixaatti tamsa'ina dhukkubichaa sababeeffachuun meeshaalee fi midhaan nyaataaf oolan irratti daballiin guddoo dabaluu shamartooti akkanaan dubbatan. Amma shunkurtiin gabaa keessallee dhabneerra madabbiri keessa. Durri birrii 120 binnaayyuu amma faayilaanuu hin jiru madabbiri keessa. Gaafannaan hin jiru. Loomiillee durri kabirrii 2 binnaayyuu. Amma kun 3 birrii 10 jedhan. Sanifi dhabneerra. Dur loomi birrii tokko lama bitana gugurdaa ta'e lama bin. Dini xixiqqaa tokko illee hin binna dur beetta. Amma samoona kana erga ideen kun eenyu jedhee qorsa jedhanii raawwatanii amma tokkicha birrii 5 birrii 2 birrii 4 jechaa jiru. Akka fayyadamtooti kun jedhanitti yeroo namni namummaa qofaan wal gargaaruu qabu kanatti daldaltooti gariin daballiin barbaachifne gochuun amala namummaarraa kagore jedhan mootummaalleen warra akkanaa faana dhahee tarkaanfii fudhachuu qabaalleen gaafatan. Garuu waan kana mootummaan ilaalee irra deemee odoo nu sirreessuu ta'e sila dansaa. Shunkurtii kadhoosee dhosaaruun ka argame seera haa gaafatamu. Kadhoosaaru sun kadhuusi suni bu'aa fi waan barbaaduufi akka seera haa gaafatamu. Rakkoon daballii guddoo ka itti hammaatte magaalaan Bulee Hora rakkoo kana furuuf waajjiraaleen qindoomina daldalaa waliin hojjechaa jirra. Haga gabaasa kun qindaa'etti manneen daldalaa 10 akka tarkaanfiin irratti fudhatame kahiman itti gaafatamaa waajjira daldalaa obbo Ruuda Dharrooti. Dhaabbilee daldalaa hojii kana irratti bobba'an keessattuu daldala shunkurtii irratti, daldala zinjibilaa irratti, alkoolii dabalate wantoota garaagaraa hawaasni irraa fayyadamu gatii irratti dabalame jedhanii yaannu hunda irratti waajjirri daldalaa waajjira misooma gabaa waliin ta'uudhaan waajjira abbaa taayitaa galii daballee ogeeyyii naannoo kanarraa ba'an nama 16 walitti qindeessine garee 3tti addaan qoonnee dhimma kana hordofaa turree jirra. To'annoo hordoffii gaggeessineen dhaabbilee daldalaa 10 ta'an irratti tarkaanfii fudhannee jirra. Itti gaafatamaan waajjira daldalaa godina Gujii Lixaa obbo Taaddasaa Halakee daldaltoota manneen daldalaa gocha akkanaa keessaa harka qaban irratti tarkaanfii fudhachaa jirraa jedhan. Hanga ammaatti tarkaanfii manneewwan akka godina keenya manneewwan gocha akkanaa raawwatan gatii dabalan 20 irratti tarkaanfii fudhatamee jira. Akka magaalaa giddugala godinaa Bulee Horaa dabalatee aanaalee akka Galaanaa magaalaa Toolee dabalatee tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiran. Tarkaanfiin fudhatamu kun tarkaanfii duubatti hin deebinee fi karaara manqanne. Maaliif dhimma akkanaa irratti uummati keenya rakkoo akkanaa dhufe tokkummaadhaan rakkoo waliin hiika malee rakkoon sun akka babal'atu rakkoo san dhiisanii rakkoon biraa akka uumamuuf sababa kan tolfamaa jiru waan ta'eef bifa kanaan akka waajjira daldala godina Gujii Lixaattis sochiin tolfamaa jiru akka aanaalee sochiin tolfamaa jiru gaarii ka jedhu qaba. Uummanni daballii seer malee akkanaa yoo arge waajjira akka nu qabullee gaafatanii jiru. Gabaasi kan waajjira dhimma godina Gujii Lixaati.